Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa haala garagaraa keessa taatanii fagoof dhiyoodha sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u attam jirtu jechuudhaan nagaa kun isinii dhiyeessaa qopheessaa reediyoo Warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo haala keessa jirru keessatti nu jajjabeessu isinii qabannee dhiyaanneerra. Sagalee Waaqayyootiin har'a kan nu tajaajilan Luba Desalegn Mangashaa si'ataan mata dureen ergaa isaanii Seenaa Laga Galiilaa Waaqayyo Seenaa Godhaa kan jedhudha. Ergaan isaanii kun Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 4 akkasumas immoo Wangeelaa Luqaas boqonnaa 5 irratti kan hundaa'edha. Lagni Galiilaa lagatti Yesuus Kiristoos Simoon Phexrosiif obboleessa isaa Indiriyaasiin lagannetti argate ture. Laga sana keessatti jarri kun lamaan qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu lafa isaanitti dadhabaa turan, lafa isaanitti gidiraa argaa turan ture. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe garuu seenaan kun hin geeddarame. Maali seenaan laga sanatti ta'e egaa? Kunoo jireenya keenya har'aatti maal nutti dubbata? Ergaa sagalee jajjabinaa kanaa Luba Desalegn Mangashaa irraa waliin nageenya gara ergaa sagalee Waaqayyoo kanaatti akka nu ceessuuf faarfannaa Abbabee Tamasgeen jireenya laga Galiilaa jedhu kan isiniif leen jira. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsan waliin turtan isiniin affeera. Yeroo eebbaa na qabaadha. Jireenya laga Galiilaa yaadodhaan guutee bultoongo anoo gara keeniidhaan booftaan yaa Yesuus na bigi booko. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee 6 akkasumas lakkoofsa 11 gara dhumaa. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Geensaareet jedhamu bukkee hin dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo sarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii hin niqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee Simooniin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqararraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricharraa jara hin barsiisa ture. Dubbii isa erga dhaabee booddee Simooniin gara tuujubichaatti hiiqi. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa
eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne homaas hin qabne amma garuu ergati dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadha jedheen. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Lakkoofsa 11 dhuma isaa hundumaa yoo kurma tokko dubbisu hunduma isaa bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'anii jedha. Seenaa laga gadadoo Waaqayyo seenaa godha waan jedhu irratti dubbata. Seenaa laga gadadoo jedhu sana itti guuttachuu dandeessu laga baay'ee jalqaba. Laga baay'ee jira jireenya namaa keessa. Seenaa laga gadadoo, seenaa laga boo'ichaa, seenaa laga abdii kutannaa, seenaa laga gidiraa. Seenaa kana Waaqayyo hin jijjiira. Akka dhuunfaatti laga maqaatti baafattan qabaachuu dandeessu. Akka maatiitti laga maqaatti baafattanii isin rakkise qabaachuu dandeessu. Amma immoo keessuma baaneeyyuu akka sabaatti silaalurraa cabuu dideera. Kan nu boosisu laga qabna. Amma gar-tokkoon keenya bo'aa jedhamne ammoo steenyu keessuma baay'ee keenya jiru kan keessaa dhufne maatiin keenya boo'icha keessatti biyyi lafaarraa citee dukkana keessa taa'anii imimmaan isaanii kan dhangalaasaa jirantu jiru laga dhabu. Macaafa qulqulluu keessa laga baay'ee jira. Laga namoonni baay'een itti rakkatan garatti deebi'an dhaban lagatu jira. Laga kana ani laga gadadoo, laga rakkinaa, laga boo'ichaa jedhee nan waama. Lagni kun garuu akkasumatti nafu. Lagni kun seenaan laga kanaa seenaa yommuu itti ta'utu jira. History yommuu itti ta'u. Waaqayyo seenaa laga gidiraa keetii Waaqayyo seenaa godha. Hin jijjiira Waaqayyo siin jechaa jira. Jireenyi namaa mudannoo yookaan experience jennu muudannoo baay'ee qaba. Jireenyi kun akkuma isin barbaaddanitti isin adeemu. Akka isin yaaddanitti isin adeemu. Akka akeektanitti iyyuu adeemu jireenyi akka itti pilaanii baaftanitti iyyuu adeemu. Sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Garaa namaa keessa yaada baay'eetu jira. Isa keessa garuu kan eenyutu fiixaan ba'a jedha. Kan Waaqayyoo yaadichi fiixaan ba'aa prevail godha jedha. Wanti tala afaan Ingiliffaa sababa nan dubbata. Prevail godha jechuun wantoota jiran haalota jiran cabsee ba'a jechuudha. Irratti mo'ee ol ba'a jechuudha yaadni Waaqayyo. Yaadni Waaqayyo nuu qabu yeroodhaaf hin dhiibama malee cabsee ba'a. Galanni Waaqayyo. Laayifii ofiitii fi wanti ani yaadu maayinni jireenya keenya jireenya keenyaaf honest ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Honest jechuun maayinni jireenya kana dhugummaa isaa fudhachuun gaariidha. Jireenya feek ta'e akka hin jiraannetti jechuudha. Jireenya fakkeessaa akka hin jiraannetti yookaan immoo jireenya of goyyoosaa akka hin jiraannetti namni jireenya isaatti honestii ta'uun yookaan immoo dhugaa jireenya isaatii miit gochuu fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya abjuu keessa jiraachuu namaaf ta'u wanta jireenya keenya keessatti nutti dhufu honestly jireenya keenya kana dhugaasaa fudhanneetu miit gochuun baay'ee barbaachisaadha. Isa jedhu dubbachuu barbaadeen yeroo tokko namni jireenya abjuu imagination keessa yommuu itti namni jiraatu yoo kana dubbii namicha ammaa loltuu nutti ergee saba keenya fixaa jiru kun wanta inni dubbate yoo dhaggeessanii taatanii waa tokko haasaa tokko godha maal jedhanii yommuu ijoollummaa koo caammaa qabu garuu guyyaa tokko immoo lafa deemeen beeku. What does that mean? Ani waan inni irra rafuun qabu garuu guyyaa tokko iyyuu moosfool jira malee bulee hin beeku. Waan inni nyaadhu iyyuu hin qabu ture cooma malee garuu nyaadhee hin beeku malee bulee hin beeku jechuudha. Maaliidhaanii ganama ka'eenanii yommuu mana barumsaa koo dhaqu yookaan yommuu
haati koo ergaa na ergitu ka'eenanii makiisa durii yaadattu bacha akka mana makiinaa ofuu fiinu hundumtuun godhaamsa akka jedheenanii bakka kaafadhee makiinaa koo kaafadhee dhaqeenanii mana suuqii bira paarkii godheenanii qulfii ishee keessaa baasee kiisii koo keessa kaawwadheenanii dhaqee wanta bitu bitadhee deemee makiinaa koo keessa galeen godheen immoo galeen mana bira dhaabbadheenanii ol galaa yookaan immoo sireen koo siree mashee lafuma sana yookaan yeroo tokko immoo maayinni madabiirra godha wadhee ture miti takka immoo madabiirra koo sana maalan godhaa kuni wooldiidhan jedha amsoolaa jala nafaa achi immoo birdilibsii amsoolaa sana lammaffaa achi immoo birdilibsiirra godheenanii tiraasii isaa sisirreeffadheenanii amman immoo woolii keessa bulaan jiran jedhaa. This is imagination. Reality miti hawwii ta'uu danda'a. Rakkadheen guddadhee Waaqayyo garuu rakkina keessaa na baaseera an akkasitti hubadha. Sani jedhu sana anis argeera jireenya koo keessatti garuu imaajinii godhee of goyyomsee miti. Of goyyomsuun dinedhan isa kana gabaa goyyomsaa. Barsiisni tokko yeroo tokko tureera mallee akka sanatti jira ta'ee beeku malee baay'ee madaan dhageenyu. Name it, claim it and receive it wanti nama tokko jira. Gamoo guddaa bira dhaabadhu dhaqiiti. Gamoo guddaa kana maqaa isaa dhahii gamoo nanaa barbaadadhu isa barbaadde isa sitti tolu. Isa akka raadisan kana biyya kana keessa guddaan isamti. Isa bira dhaqxee tirkattee miila kee bira dhaqattee dhaabattee kun kan kooti. Achi booddee maal taatee fudhatte waan akka kanaan jira. Ofumaa barakee hundumaa achi jala yoo dhaabachaa ooltee bulta malee hin argattu. Hin jiru waan akkasii. Karaa aqwaaraachi wanti jedhamu jiru. Karaa qaxxaamuraa wanti jedhamu jiru. Waaqayyo karaa qaxxaamuraa qaba. Qabaan hin jiru. Of goyyomsuu danda'a. Garuu riyaalitii ganee of sossobuu danda'a. Kanaaf riyaalitii jireenya riyaalitii honestii ta'uun gaariidha jireenya ofiitiif. Ani amma dhiyoo kana isa kana dabarsiisee waan honest, I have to honest bakka jireenya kooti. Namni ani baay'ee jaalladhu Myers Monroe namni jedhamu na barsiisaa cimaanii akkas jedha. Jireenya keenyaaf honestii ta'uu qabnaa jedheetu jireenya keenya keessa fakkeenyaaf wantooti nuti jijjiiruu hin dandeenye jiraa. Akka barbaadde hoggootanii wanti isin jijjiiruu hin dandeenye jiraa. Akka barbaadde kadhattee maal jettesi maqaachuu jira. Kanaaf ofuma olii gadi utaaltee of hin luqqisiiniitii abseptii godhee akka riyaalitii dha kun akka namaatti jechuudha. Phaawulos yoo akka jedhe miti yeroo tokko maal jedhe waraansa dhabnii jireenya isaa keessa mawgiyaa waraansa of keessaa qabaayedha. Na waraane maalan godhe waa'ee isaa mana kiimina keenya taa'amtanii mana qorichaa maal mana qorichaa dhaqaa edee namatti himamu garaa dhukkubbiidhaaf yoo jedhamte mootes fan immoo gooftaadhaan maalin godheedha si'a sadii gaafadhe sireesii ta'e soomaaf kadhataanii kadhate natti fakkaata. Si'a sadii isa jedhu isa jaloo yaa gooftaa yaadachiisa miti sireesii guyyaa sadii si'a sadii kadhadheedha keessaa buqqisii jennaani maal naan jedhe gooftaan isa ta'uudhaan jedhe. Kanaaf maal gochuu qaba Phaawulos akseptii godhe namoonni tokko tokko ija isaanii dhukkubaa jedhu. Phaawulos waa kawaa'ee inni qoraattii jedhu suni dhukkuba dhaa'e. Namicha wochumaanii nama beektuuni wochumaanii nama biyya Chaayinaa keessatti biyya gaggala galchedha wangeelaa goota wangeelaati. Biyya kooministii keessatti biyyatti wangeela dubbachuu hin danda'amne keessatti nama kumaatama nama gooftaa fudhachise dhukkuba gosa jireenya isaa keessa jirre garuu jiru. Dhukkuba kolaalitii qabaa, dhukkuba damgeeffiitii qabaa, waan inni guurratee madeema garuu jireenya namaa gosa riyaaliitiidha jechuudha. Kadhateera ta'a. Amma inni dhukku wangeela gada doorsitti lallataa namti jechuun bakka waanuma maalii nutti fide immoo kan jiru. Jireenya keenya keessatti maal jedha sagalee kana keessaatti wanti na dhibu bidiruu isa kan eenyu irra taa'ee barsiise kan Simoon Phexros irra taa'ee barsiise bidiruu isaa irra taa'a. Bidiruun jireenya egzaampilii yookaan immoo fakkeenya jireenyaati. Jireenya Phexros irra taa'ee barsiisa. Phexros garuu gadadoo keessa ta'a. Inni
maayini kiyyoosaa bakka miicee dadachaasee kaa'ee jira, achuma jira, Yesuus achuma jira. Jireenya Phexros irra taa'ee immoo barsiisa namoota kam biraa. Takka seenaa dhumti keessa nuti hin jijjiiramin, haalli keessa nuti hin jijjiiramin, Waaqayyo isiniin hojii isaa hojjechuu danda'a. That's the reality. Yeroo tokko buleessi keenya Fiqiruun waan tokko dubbate yaadatu ta'e nama tokkotu dubartii tokkotu luba tokko biratti paastorii tokko biratti rakkina isheetti matti. Ana akkasii rakkadhee kunoo kanan ta'e sanan ta'e jetteetti matti taa'ee ilaaleetu jedhan kana beetu kaballaa gurra isheetti cufanii jedhee lubichi maaliif beektu utuu isa kan kooti immoo argite maalla jettu kun jedha taa'e isheen rakkina goonaa eegattee dhattee immoo rakkina isa kan isheetti harka dhibba ta'u baatee taa'a. Kanaaf himinin akka jedhu ba'aa baateetu ba'aa nama kan biraa hiikaa jechuudha. That's the reality. Amen. Takka ba'aa dhumatuma baanu utuma challenge diitaanu gooftaa jennee munu wayi isa badii isaa takka baanetti jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Reality wantoota nuti jijjiiruu hin dandeenye jireenya keenya keessa jira jedhe maayilis maroo. Wanta nuti control gochuu hin dandeenye immoo jira, waan tokko control gochuu hin dandeessan bakka amma ta'e yaaltu malee. Akka haadha Musee mucaashee maal gooteedha hamma dandeesse maal dhokfachuu yaalteedha. She tried bakka. Isa booddee dhossuu akka hin dandeenye yommuu argite maal gooteedha attee gatte bakka. Control gochuu hin dandeessan. Phexros jireenya akkasii keessa galee jira. Jireenya laga Galiilaa. Asiiti Geensaareetadha. Maatiyos immoo laga Galiilaa jedha laga kana boqonnaa afurraati. Jireenya laga Galiilaa. Yaa jireenya laga Galiilaa jedhamani abbabeen immoo faarfatu. Kan jedhamani raafatanii. Yaa jireenya laga Galiilaa. Yaaddoodhaan guutee bultoon koo jedha. Yaa laga yaaddoo. Jireenyi laga Galiilaa laga yaaddooti. Phexros ganama ka'a laga qurxummii bu'a. Qurxummii 2-3-10 qabataa ishee deemee dhaqeetu gurgurateetu ijoollee isaa mana isaa ittiin jiraachifata. Booddee deebi'ee dhaqa. Jireenyi laga Galiilaa jireenya akka kanaati. Jireenya harkaa gara afaanii. Jireenya harkaa gara afaanii. Jireenya achii of keessaa qabu. Yaaddoodha. Har'a immoo nan argadha moo hin argadhudha. Har'a immoo hin jijjiiramu moo hin jijjiiramu. Har'a immoo agamuun bula moo nan argadha laati. Jireenya laga Galiilaa. Jireenya laga Geensaareeti. Laga jireenya nuffisiisa. Laga jireenya salphinaatiyyuu. Iddoo sana nan bira koo jaallatu. Jireenyi laga namatti tolu. Foolii isaa iyyuu namatti tolu. Warra qurxummii qaban argitanii wantoota warra bara kanaallee moodannoo meeshaa moodannii ta'e qabatu. Warri bara sanaa garuu very traditional. Jireenya nuffisiisaa. Takka jireenya akka kanaa jijjiiraa nam sheedlii wanta jedhamu biyya kanaati wanta nuffisiisaa. Wanta namatti hin tolle kaa'uu baqa the same thing. Akkana jedhe miti Waaqayyo yeroo tokko saba Israa'eliin tulluu kanatti naanna'uun maal ta'e isin ga'a. Tulluu kanatti naanna'uun isin ga'aati haa ga'u jedhu Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo haa ga'u siif haa jedhu siin jechaa jira. Waaqayyo waa'ee isa sin dhiphisu calluma jedhee sin harkisudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha haa ga'u. Mee ameen. Haa ga'u haa jedhu Waaqayyo. Laggi sun dhiphinni sun waa'ee laga sanaa haa ga'u jedhee Waaqayyo hin ga'e. Amma maal godhaa jedhee amma ka'aatii adeemaa. Yoo Kiristoos Yesuus dhufee nama gargaaree ka'ii deeme namaan jedha malee nama gadhiisu jireenya akka kanaa. Jireenya laga gadadoo. Gaafa laga kana seenaa gochuu barbaade Yesuus Kiristoos laga kana seenaa laga kana jijjiiruu gaafa barbaadu Waaqayyo jireenya keenya keessatti wanta inni godhu diteelii keessa garuu waan afurii maqaasidha. Inni tokkoffaani argamuu Waaqayyooti. Akkana jedhee Waaqayyo ani boo'icha saba kootii argee maalan godhe jedhee ani gadan bu'e jedhee Waaqayyo. Laga Galiilaa laga Geensaareet seenu kanatti Yesuus Kiristoos laga gadadoo kanatti maal godhe gadi bu'e. Hin dhaqe Yesuus. Ameen. Hin dhufa Waaqayyo.
Ela Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Omnipresent jedhama Waaqayyo jira Waaqayyo. Waaqayyo jireenya Waaqayyoo fi argamoo Waaqayyo garuu adda adda. God's presence isa jenna jechuudha. Waaqayyo yommuu argamu waan lamaan dhufa. Tokkoffaani gidduu seenuudhaan dhufa. Interventioniidhaan dhufa Waaqayyo. Gidduu seena Waaqayyo jireenya keenya keessa. Mee ameen? Gidduu seenaa isa nu rakkise sana gidduu seena Waaqayyo. Isa nu dhiphise sana gidduu seena Waaqayyo. Intervene godha Waaqayyo. Waaqa intervene godhu amanna nuti. Isa gidduu seenu amantaan sin jedha. Biyya kana keessatti amma teoloojiin jiru maayini Waaqayyo gidduu seenuu hin danda'u jedha teoloojiin biyya kana. Waaqayyo yoo jiraates jiraachuu isaayyuu hin beeknu meebii jiraachuu dhiisuu danda'a. Yoo jiraates interveenii godhu Waaqayyo jedhu saayinsiin bara kana akkasitti barsiisa. World viewuun bara kana akka ijoollee keenya kanaan guddatti hin seenu Waaqayyo jedha. Ani immoo argeera waan ta'eef hin seena Waaqayyo. Waaqayyo hin argama jechuun manifestation isaatiin yookaan immoo mul'achuu isaatiin eenyummaa isaa mul'isuudhaan immoo mul'ata Waaqayyo. Waaqayyo danda'a taanaan danda'u Waaqayyooti mul'ata. Waaqayyo hundumaa beeka taanaan hundumaa beekuu isaatiin mul'ata. Isa sila dubbanne nuti jijjiiruu hin dandeenyu isa jenne sana eenyu jijjiiruu danda'a? Waaqayyotu jijjiiruu danda'a. Galanni Waaqayyo. Inni lammaffaa Waaqayyo sagalee isaa nu eega. Mee ameen? Waaqayyo sagalee isaatiin nu guuta. Phexros akkuma sila isinitti mee wanti hundumtu duwwaadha garuu maal godhaa jira Phexros taa'ee maal gochaa jira? Dubbii Waaqayyo dhaggeeffachaa jira. Barsiisa Kiristoos dhaggeeffachaa jira. Bidiruu isaarraa isa barsiifamu sana taa'ee dhaggeeffachaa jira. Sin barsiisani Waaqayyo. Hin dhaggeeffata. Hin guutama taa'ee dubbii Waaqayyo. Aayidiyaa Waaqayyootiin guutama. Yaada Waaqayyootiin taa'ee guutama. Haalli jijjiiramuudhaan yoo habaatu malee Waaqayyo sagalee isaa ergaa jira. Sagalee isaatiin Phexrosin xiqqi godhee guutaa jira Kiristoos. Haalli isaa jijjiiramuudhaan habaatu yoo malee. Maaliin guutamaa jirtu sin bara kana? Maaltu sin guutaa? Wanta nu guutaa jirummaa dhugaadha rakkina qabna akka sabaatti illee rakkanneerra. Feesbuukiin nu ajjeesuuf jedhe. Yuutuubiin nu ajjeesuuf jedhe. Lubbuu nu keessaa baasa. Kadhannaa nu dhowwe. Sagalee Waaqayyoo dubbisuu nu dhowwe. Maal rakkanne egaa gurri keenya biyya jira. Maaltu ta'a laata moo'in? Anama bara kana wanta murteesse 2020 wanta murteesse maal beektu Feesbuukii xinnoo tokko duwwaa laalu. Yoo danda'amte kutuu. Maaliin guutamaa jirtu? Namni tokko immoo bara kana kiristaanumtiyyuu distorted kan ta'e sagaleedhaan guutama ta'a. Distorted immoo jennu wanta maa jechuudha afaan Oromootiin distorted jechuun waan jeeqamaa waan bifa hin qabne waan dogoggoraa sagalee dhageenyu macaafuma qulqulluu akka inni itti hiikkatu akkaataa inni itti raajii dhaggeeffatu akkaataa inni itti raajii barbaadu akkaataa inni itti sagalee Waaqayyoo kana barbaadu namni distorted ta'e. Sagalee Waaqayyoo sirrii dhagaa jiraachuu namni dhageenya amanaa ta'e namni sagalee Waaqayyoo dhageenya jiru beektu ni kana. Inni walii galaa kana moo akkamii? Maal gooftaa Yesuus hoolonni koomii maal beeku? Sagalee koo beeku jedhee Kiristoos. Waaqayyo wajjin wal oddee jirtu sana sitti dubbata Waaqayyo. Waaqayyo keessummaa miti taanaa sitti dubbata Waaqayyo. Waaqayyo takka takka keessummaa ta'a. Numa biratti mitire keessummaa. Waaqayyo wajjin sanbatuma duwwaa dhufnee yoo asitti wal dubbisna taanaan keessummaa jechuudha. Hin kadhannu sagalee Waaqayyoon dubbisu taanaan keessummaa jechuudha. Wal oollee jirra jechuudha namni tokko Waaqayyo wajjin wal oddee ta'a ittiin dubbatu. Kadhadhu Waaqayyoon Waaqayyo sitti dubbata. Yommuu dubbattu mukarattu you are talking to God. Waaqayyo sitti dubbataa jechuudha. Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas maal godhedha sagalee Waaqayyo hin dubbataa. Dubbiin kombo yoo eessa jiraate isin keessa yoo jiraate yoo isin keessa jiraate abbaa eessa yoo lafa jireenyaa isin godhate isinums immoo dubbii koo keessa yoo jiraattan maal gootanii waan barbaadan hundumaa hin kadhattu inni immoo isin keessa yoo jiraate sagalee Waaqayyo waan dhaga'u waan
godhu sagalee Waaqayyoo ta'uu kanan ittiin beeku maaliini kanaa wajjin yoo wal fudhate yoo gara iddoo tokkotti nama wajjin kirii keessa galee wal falmii keessa zayitii bitachuu sirriidha moo sirrii miti nama amma zayitii bitata goofta karaa qaaraachisa jedhe sila zayitii isaa moo kwaalitii yookaan darajaa qaba inni tokko guyyaa sadiitti kadhatama inni tokko guyyaa torbatti kadhatama inni kaan guyyaa 21tti kadhatama paaworii isaa akkuma sana olchaa birrii isaa akkuma sana olchaa kanaaf ishee qamooti ni godheessa guyyaa 21 bitatee fudhatee galana as keessa jira as keessa halo dubbifatanii tani garre gaana garre mandandee yaaleera ammati kana dubbiftee fixxee tanaan jedhu ijoollee konfirmaan kun waldaa looshkii keessaan barsiisuu gaafii isaa inni guddaan ammati macaafa kana dubbiftee fixxee tanaan jedhu ammati kun macaafni kun dhuguma itteetti amantaanaan jedhu tan sadii kun macaafa an dubbifadhe kana keessa zayitii bitii gurguri kan jedhu jiru karaas kanaaf hin bitu maal jedhe macaafni qulqulluun namni sin keessaa dhukkubsate yoo jiraate jaarsolii waldaa kiristaanaa isa iyyuu tarii lubnii fi paastariin immoo jaarsolii waldaa kiristaanaa si qabaan ta'eef tarii yoo namaa kadhate it's okay itti naqee maala godhu haa kadhatu jedhe malee haa gurguratu jedhe kanaaf warri zayitii bitanii ufuma cabachab dandiisaa kanas ani sodaa malee dubbadha kana beektuuni sagalee Waaqayyoo na deeggera waan waanan godhu kana dubbii Waaqayyoo hin deeggeraayi inni lammaffaan immoo hafuura sana keessa jiru wajjin walii galaa isa natti dubbatamu hafuurri Waaqayyoo hafuurichi hafuura keenya wajjin maal godhedha dhugaa duuba atitu cubbuu keessa jirtu Waaqayyo cabsitee darbita siin jedha taanaan sirrii miti hafuurri qulqulluu maal si gochuu qaba cubbuutti deebisi jechuu sana jira isa si keessa hafuurri qulqulluu sitti himu mirkaneessuu qaba malee Waaqayyo wanta nuti hin beekne addaan fidochaa jira miti Waaqayyo sammuu keenya ol sarpiraayiz gochuu danda'a hamma isa hafuurri Waaqayyo nutti himaa jiru waliin mormine yakka keessa teessate waan barbaadde goota si eebbiseera si ceesiseera yoo si jedha ta'e dhaabadhu ilaala sadaffaan immoo eenyudha handhuurri isaa sagalee dhagaa jiru kun eenyudha sentarii isaa Kiristoos immoo ana tajaajila moo ana serviisiidhaan dhufa moo ana egoistikii na godhu anumaan bakkaas kanumaan si macaafa qulqulluu keessa baay'ee sodaatu parsanaalii nama benefiitii kennuu of qulqulluun mun dhufun argitan amma kanuti yeroo baay'ee dhageenyumaa inni balbala fuula keerratti baneeraadhaan eewwan jedhe sagalee kana macaafa qulqulluu keessaa qiroosii jedhe waldaadhaanis jedheera Yohaannis keessatti garuu qiroosii jedhe qiroos mootii dhaban birrii rakkinan qabu maal rakkinan qabu waan inni balbala sii baneestiin jedhu maaliif saba Israa'eliin baasee akka inni biyyatti gashuuf waa'ee saba Israa'el waa'ee mootummaa Waaqayyootti dubbichi Iyyaasootti dubbatamanii baratti jiraatu hundumaa eenyuyyuu siin mormu si wajjiniin hin jiramu jedhu it is not about Joshua waa'ee isaa miti waa'ee saba Israa'el gaggeessuutu akka inni sabicha gaggeessuutu akkasitti dubbisaa macaafa qulqulluu salfiis sentardi Waaqayyo personaalii nu fayyisu personaalii yoo nu fayyise Yesuusi namoota yommuu fayyisaa ture maal gochaa ture personaalii dhaqanii maal godhu ture dhaqaa dhumatti agarsiisaa dhaqaa dhugaa baay'ee isaa dhaqanii dhugaa ba'u Kiristoosii ulfina kennu ture inni sadaffaan Waaqayyo laga sana seenaa laga keenyaa jijjiiruudhaaf daayirekshinii nuu kenna Waaqayyo laayinii nutti agarsiisa Waaqayyo si wajjin jiraata Waaqayyo sagalee isaa si kenne gaayidaansii Waaqayyo irraan deemtu taanaan laguma sana keessa jiraata akkana jedheen Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa tokko keessatti kiyyoo keessanii bidiricha irratti karaa eessaa gataa'e karaa mirgaa gataa'e daayirekshinii agarsiisa Waaqayyo nama geggeessa ameen laayinii sitti agarsiisa Waaqayyo karaa itti keessaa cabsitee baatu sitti agarsiisa baay'een keenya kisaaraa gurguddaa rakkina gurguddaa keessa kan jiraannu maaliif beektu daayirekshinii Waaqayyo wajjin waan hin adeemneef Daawit karaa kana cimaadha maayidha kayee ol ba'uu jedhamtu eessaan ol ba'uu inni alfaffaaniif inni dhumaa anas keessaa Waaqayyo na barsiise Waaqayyo tarkaanfii amantii nama shaakalsiisa
jireenya Waaqayyo irratti hundaa'ee adeema. Akkana jedhamini Phexros edam halkan guutuu itti dhamaaneerra waa'ee laga kanaa natti beekachuusaati. Waa'ee laga kanaa natti himtooti. Ani asitti ilkaan buqqifan asitti dhaladhee guddadhe laga kanatti yeroo kan qurxummiin akka qaban akkamitti akka ishee qaban eessaan akka ishee qabantu nan beeka. Garuu amma wanti adda godhu sagalee ati dubbatte amanadhee nan maalin godha kiyyoo koo kana nan darbadha. Hallelujah. Namoonni Waaqayyoon amanatanii kiyyoo isaanii kan darbatanii wajjin dhaabatee hojjetu. Unconditional kan ta'e isa duwwaa irratti kan hundaa'e jireenya Waaqayyoon amanatanii adeemu, jireenya Waaqayyoon amanatanii tarkaanfachuu, jireenya Waaqayyoon amanatanii socho'u. Waaqayyo agarsiisu. Waaqayyo as keessa namatti dubbatu qaba. Nama kaaseetti adeemu, nama lagicha keessaa baasu, laga gadadoo, laga boochaa, laga sana keessaa nama baasu qaba Waaqayyo. Galanni isaa. Sagaleen kun kan kooti wali jettan. Waaqayyo natti dubbata. Laga koo jijjiira Waaqayyo. Seenaa laga sana Waaqayyo seenaa gochuuf. Hallelujah. Seenaa laga dhiphinaa sana, seenaa laga gadadoo sana Waaqayyo seenaa gochuuf yaada galgalata. Siif obboleessa koo, siif obboleettii koo Kiristoos Iyesuus jiraataa. Seenaa laga dhiphina saba keenya Waaqayyo seenaa gochuuf maqaan isaa bara baraan kan eebbifamu. Sagaleen kun kan kooti, sagaleen kun kan saba kooti, sagaleen kun nu ceesisa. Wali jennu Waaqayyoon walii wajjin kadhanna, harka keenya gara Waaqayyootti diriirsina. Seenaa laga keenyaa jijjiira Waaqayyo. Seenaa laga dhiphinaa jijjiira Waaqayyo. Seenaa laga rakkinaa jijjiira Waaqayyo. Seenaa laga Galiilaa ni jijjiire Phexrosiif. Galiilaan ammayyuu achuma jira baraase. Kan inni jijjiirameef garuu Phexrosiif. Siif jijjiira. Galanni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo Kiristoos galanni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo isa jiraata. Ilma Waaqayyo isa jiraata galanni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo isa waan hundumaa dandeessu galanni siif haa ta'u. Ilma Waaqayyo isa gara laga Galiilaa dhatte, gara laga Galiilaa, gara laga boochaa, gara laga gadadoo dhatte ilma Waaqayyo. Phexrosiif kan dhufte seenaa isaa kan jijjiirte sana hundumaa dhiisee si duukaa bu'e. Haqa waa'ee isaa lallabne. Amma ani nama kan qabdu si godhatiin jette seenaa goote hambiste Galiilaa. Yaa Waaqayyo nama kanaaf seenaa godhi hambisi gidiraa isaa kana. Laga namni kun itti dhiphachaa jiru seenaa godhi hambisi. Yaa Waaqayyo laga sabni keenya itti rakkachaa jiru kana seenaa godhi. Seenaa dhiphinaa, seenaa gidiraa, seenaa boo'ichaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaa ulfinaatti jijjiiri. Ulaan Waaqaa habanamu. Ulaan Waaqaa habanamu. Argamuu kee barbaanna Waaqayyo. Argamuu kee barbaanna hafuura qulqullu. Argamuu keetu yaa Waaqayyo nu quubsa. Argamuu kee keessaa fayyinni ba'a. Maqaa Yesuusiin nama kanatti argamuu kee dhaga'ama. Nama yaa Waaqayyo jireenya isaa keessatti gadadoo keessa jiraatu, yaaddoo keessa jiraatu, spiritually yaa Waaqayyo qaamaan yaa Gooftaa karaa adda addaa sammuuf yaadaan nama gadadoo keessa jiraatu laga isaa jijjiiri. Galanni siif haa ta'u. Waan hundumaa harka keetti kennine. Hallelujah. Harka keetti kennine yaa Waaqayyo. Boru waan haaraa ta'a. Boru waan haaraa ta'a. Yaa Waaqayyo waan haaraatu ta'a. Galanni siif haa ta'u. Bara baraan eebbifame. Barri keenyaaf yeroon keenya hafe kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo boo'icha saba keenyaa, boo'icha tokko tokko keenyaa ilaali. Waa'ee biyya keenyaa interviin akkati gootu si kadhanna. Yaa Waaqayyo oduu namatti hin tole dhaga'aa jirra. Yaa Waaqayyo yaaddoo gidiraatu dhaga'amaa jira.
seenaa akkati gootu ati akkaataa itti hojjettu hin beekamu garuu hojiirra jirta. Yaa Waaqayyo hojii kee akka mul'atu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanneera. Isa kana hundumaa nuu goota galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Jireenya laga Galiilaa yaaddoodhaan guutee bultoon koo anoo gara kee ilaalaan gooftaa yaa Yesuus na biqiltuu koo. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa. Yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura. Darbannaa gubaa galaanaan irreen koo dhabee qabbanaan halkan guutuun irra bulee mukaa dhabee waan isaa wallaalee jireenya laga Galiilaa yaaddoodhaan guutee bultoon koo anoo gara kee ilaalaan gooftaa yaa Yesuus na biqiltuu koo. Sagalee keenyaa godhufu anis naan darbatan nufu hingoota maatiin raawwatan mukaa yoko kurtummiin guutaa jireenya laga Galiilaa yaaddoodhaan guutee bultoon koo anoo gara kee ilaalaan gooftaa yaa Yesuus na biqiltuu koo. Jireenyi laga Galiilaa nagaa ani hin barbaadu ni duukaa bu'ee hiriiraan gooftaa gartuu kee tokko na godhu. Jireenya laga Galiilaa yaaddoodhaan guutee bultoon koo anoo gara kee ilaalaan gooftaa yaa Yesuus